Malakam bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise. Malakam bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise. Malakam bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise. Malakam bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise. Malakam bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise. Malakam bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise. Malakam bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise. Galatoomi bareedaa kanarraan nu geesse bareedaa gaa'ila isaanii kana bareedaa sidunuuf milkeesse bareedaa cidha qaanaarratti bareedaa Yesuus argamte bareedaa hirruu isaanii guutte bareedaa cidha isaanii biifte bareedaa har'as si barbaanna bareedaa cidha kanarratti bareedaa ayyaana kee guddaa bareedaa hirmaan dhumeerratti bareedaa. Baga geessan misirroon guyyaa gammachuu. 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 Baga geessan misirroon guyyaa gaa'illi keessan immoo Ansaaraaf Abrahamaa ta'u. Kana jennee sin eebbisnaa waldaa kiristaanaa eebbaa kan isheen laattu eebbi kun immoo isin qaqqaba baga guyyaa kanaa keessan. Akkasumas keessummoonni iddoo adda addaatii magaalaa biraas ta'e wayi immoo gama biyya waldaa Westirraas warri dhuftanii baga nagaan dhuftan isinii jenna. Waldaan keenya kana fakkaataa amma kanatti namni keenya garuu hin guuta ture. Guyyaa duraati kanaafuu nuti isaa isin jenna waa'ee xiqqaachuu nama keenyaaf garuu tokkos lama sadii isaanii nama walitti qabamtanitti ansi waliin hin jira jedheera gaa'ela kana waliin jira jechuudha Waaqayyo maqaa Waaqayyo ulfaata. Akkasuma irra deebi'ee baga gammaddan isin jedha maatiinis guutummaatiin baga gammaddanii baga guyyaa kanaa geessanii baga Waaqayyo guyyaa kanaa isin ga'ee gaa'elli keessan hin eebbifame haa ta'u ol walitti hiriirna waan dhaggeeffattaniif Waaqa isin eebbisu. Waaqayyo guddaan galateeffannaa Lappeessaa Saaraan baay'ee hiriiroo gartee taa'aa jenna jedhee ajajaa turanii hin gaamis taa'amas.
yeroo kana sagalee waaqayyootti dhageenyu ta'a. Keessummoota garaa garaa kan waldaa keessaa guyyaa irraa amma sirra deebi'ee baga nagaadhaan dhuftan እንግዶቻችን እንኳን በደህና መጣችሁ። ኦሮሚያ ማሰማት አላችሁ ያምራል። ፓስተር ሸንደሌ ፊ ዋሲዮን ጉያራ ቢዱ ጅሩ ተለይቶ ወልዳ ቀዮ ወለቲን ቱሬራ keessumattaan macaa'u qulqulluu buleessi keenya ፓስተር ሸንደሌ ከጋር ወጥቶ ወለቲን ቱሬ waaqayyo immoo carraa kanaan walitti fidee wal agarre waaqayyo guddaan irratti eebbadha. Yeroo kana kallattiin maas gara sagalee waaqayyo buleessa keenya Paaster Waasiyoon irraa dhageenya. Waa'ee isaa baay'ee jedhu qabu yoo hin jedhe gaarii ta'e Kami kuni nama waaqayyo sammuu guddaa kennee caafaa barreesseedha. Waa'ee isaatti illee waa'ee waldaa isaatti waan ta'eef gara gaariitti welcome. Nagaan Waaqayyo jaalalli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan qulqulluu dhimma keessanii baay'atu. Ani maqaan koo akkuma jedhanii Waasiyoon jedhama. Haala maqaan kun isaa ba'ee jechuu dandeessu. Abbaa kootu Najjooti barata. Haayiskuulii jechuudha. Najjoo magaalaatii gaafa baratu barsiisaa isaa Waasiyoon Nagaatuu nama jedhamutu barsiisaan isaa jira. Ani mana dhaladhe jechuudha. Achii galeetu Waasiyoon jedhee na moggaase. Kanarraa dhufe jechuudha. Isa kana akkasumatti beekaa. Inni lammaffaan ani firoota qabaa ishee obboleettii kooti. Ijoollummaa gaarii wajjin sababa turreef sagantaa kana irratti na affeeran sagalee waaqayyoo kan dubbadhuu fi yeroo isaan na affeeran immoo lubatti maal jedheen lubatti mali nan dhufe jechuudha. Bara rakkisaa keessa sababa jiruuf nama calaqee wangeela lallabeettee nama waamu nama rakkisa. Anis rakkina sana lafa qabuuf namoonni akka isaan rakkatan sababa beekuu fi isaanitti deebisee luboonni kun immoo ishii jedhanii waaqayyoo guddisee isa kanaaf nan galateeffadha. Luboonni kun luboota waaqayyooti mana keenya keessa warra turan caammaan kan irratti dhume laga keenya keessatti safara keessatti waldaa keenya amantoota keenya warra tajaajilaa turanidha. Isaaniif waaqayyoo guddisee nan galateeffadha. Isaan biratti argamu kootiif illee waaqayyoo guddisee nan galateeffadha. Kanaaf lubii dhufan sagalee to'adha. Sagalee to'adha caalaan koo tarii lubii dhufan yaadatu. Anaaf inni waldaa Aqaaqii Makaana Yesuus jedhamu isaan kennaa qulqulluu kennanii wangeela lallabuu koo nayyaadha ammayyu. Isa kanaaf waaqayyoon guddisee nan galateeffadha. Yeroo isaa argu warra manaasaa ijoollee isaa yeroo argu waaqayyoon guddisee nan galateeffadha. Luba Gizawuu walgahii irratti baree nama keenyaadha. Yeroo dheeraas itti jalaan fudhadhu waa'ee isaaniif waaqayyoon baay'isee nan galateeffadha. Itti dabalee waa'ee mataa kootii keessatti dubbadhee waldaan koo Elshadaay Evangelical Church jedhama. Meeridaan keessa jiraanna nuyi akka keessan baay'ee miti xinnoodha garuu humna weerri guddaa tokko gidduu jira. Walitti nu qabee nu dhaabee nu ijaare nu kun waaqayyo irraa dhufe nagaa waldaa kanaaf fudhadha. Waldaan kun nama sadii jalqabne baay'ee misii jalqabne nama sadii maal goonaa inni waaqayyo gaafanne hundumtuu nutti dukkanaa'ee naannoo baay'ee immoo yaaduu illee baay'ee nama sadii taane nama saddeet taane ara nama shan lama taane sakana waaqayyoon guddisee galateeffadha. Kitaaba isaan barreessite jedhanii ani kitaaba ofii koon barreessite waaqayyootu waggaa 25 yookiin 26 kitaaba barreessite taanaan jedhe ani immoo gaafa waaqayyootu waliin galu nan taa'ee nan ture dhufee dubbichi na keessa bulutti ka'e jechuudha. Kitaabni ani barreesse waa'ee duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'uuti. Taayitiin isaa A Student in the School of Christ jedha. Amaazoon irraa ilaaltanii orderii gochuu dandeessu keessumaa luboota tajaajiltoota baay'ee gargaara. Bifti isaas simpliidha. Baay'ee salphaa isaa waan ta'eef namoota tajaajiltoota taatan rikoomendii godha. Kanatti dabalee boleessa koo har'a waaqayyoo guyyaa cidha kanaan ga'ee fi walitti qosaaraa maatii hundumaan waaqayyoo bakka guyyaa kanaan isa ga'e bakka gammadanii isin jechuu barbaada. Sagalee waaqayyoo dabarsee wajjin ni ilaalla. Sagalee waaqayyoo hunda wajjin ilaallu wangeela Yohaannis boqonnaa lama jira.
Mee kutaa kana ilaala. Ani nama baay'ee waan addaan isatti dubbachuu fudhate. Addana gidduu paastaroonni hedduu akka jiran dhagayeera. Iji koollee fuudheera. Biiroo keessa gaafa ta'u mini paastaras akkasuma jala jirtanii waaqayyo paastaroota kana ergaa qaba. Waldaa kanaaf ergaa qaba. Anaaf illee ergaa qaba. Hunduma keenyaaf ergaa qaba. Waaqayyo nutti dubbatu ameen. Wangeelli Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa tokkooti hamma 12 sagalee jiru walitti hidhamee jira. Garuu lakkoofsa tokkooti hamma 5 dubbiseen sagalee waaqayyo dhageenya namoota afaan oromoo dhageenye maaloo hiikaa warri bira jirtanii namni tokko afaan amaariffaan hiikeedha. Waa'ee amaariffaa lafa yaadu naannoon itti dhaladhe ishee kana hiikina ishee nama jedhu naannoon itti dhaladheeti oromoo fayyaatti amaariffaan haasa'u yookiin yoo machaa'e yookiin yoo amaanii dubbataa yookiin haala yookiin machaa'e jechuudha. Anyways, hiikuudhaan na gargaara. Waaqayyo gidduu jira. Sagalee waaqayyoo mana dubbisaa. Maqaa Yesuus Kiristoos nama dubbisaa akkas jedhe. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidhi tokko ture. Haati Yesuus achi turte. Yesuusiif bartooti isaa cidhicha irratti waamamanii turan. Daadhiin wayinii waamnaan haati isaa daadhiin wayinii qaban jettee Yesuusitti himte. Yesuus immoo haadhoo maaliif hojii koo keessaa lixxaa? Waan gochuuf yeroon koo ammallee hin geenye jedhee deebiseef. Haati isaa yommus warra achi ergamanitti waan inni isinitti hime godhaa jette. Ameen. Mee gabaabsee waaqayyoon kadhanna. Namoota dubbatan biyya lafaarra namoota hedduutu jira. Isaan kaan dubbatanii nama hoosisu, isaan kaan dubbatanii nama kolfisiisu, isaan kaan dubbatanii abdiin jiran nama tolu, isaan kaan immoo haamila nama jabeessu namatti dubbatanii. Ati garuu biyya tokko akka jedhe sagaleen jireenya barabaraa akka jiraatte dubbiin jireenya barabaraa sadarkaa sababa jiruuf yeroo kanaaf waldaa kanatti sagalee jireenya barabaraa dubbatu. Maqaa Yesuus Kiristoos sagalee jireenya barabaraa kanaaf waldaa kanaaf ta'u. Sagalee waldaa sagalee Kiristoos Yesuus keessa jiru. Dubbii Yesuus Kiristoos hin malu. Dubbii Yesuus Kiristoos hin fudhate. Dubbii immoo amantii abdii jaalatti guddisu. Maqaa Yesuus Kiristoos hin fudhate. Yaa Waaqayyo humni hamaan sagalee kennu humni hamaan yaa Waaqayyo dubbii kee bifa taanetti xiinxalu bifa taanetti hiiku yaada namootaa akeeka namootaa qalbii namootaa kan qabatu yoo jiraate humna gooftummaan Yesuus Kiristoos kan bukamneef ati Waaqayyoodha ati gooftaadha dubbachuu danda'u cila kanaan qabiitii kakuu gaa'ilaa keenya kan yaada kan nuuf gargaaru maqaan kee haa ulfaatu maqaan Yesuus Kiristoosiin ameen. Kutaa kana keessa gaa'ila argina. Gaa'illi kun garuu nama gidduutti ta'e hin beeku. Kutaan kun isin dubbatu. Ayyaantiitii namoota wal fuudhanii biyyaa kana waan beeku tokko yoo qabu. Waan tokko garuu beekna. Namoota wal fuudhan kuni fira Yesuus Kiristoos fira Maariyaam akka isaan ta'an hin beekna. Bartoota wajjin namoota wal beekan akka isaan ta'an kutaa kana keessa kiluun kan namaa kennitu jira. Maaliif callu beekee namni Maariyaamii mana isaatti nafeera yookaan immoo Yesuus Kiristoosii callu beekee deemee dhaqee afeera miti. Hin afeeran mana isaaniitti cidha kana irratti afeeran jechuudha. Guyyaa cidhaa ture. Namoota kana garuu beeku. Kiristoos Yesuusiin gaa'ila kana irratti afeeran jechuudha. Inni waan garaagaraa nu barsiisa. Maal nu barsiisa? Maal nutti dubbata? Isa jedhamu yaadname. Tokkoffaa Yesuus Kiristoos jireenya koomanii ta'e, jireenya ruutiinii ta'e, jireenya orjinalii ta'e keessatti akka inni hirmaatu kutaa kana nutti argisiisa. Gooftaa Yesuus Kiristoos kuni jireenya orjinalii ta'e, jireenya namootaa carraa namoonni biyya lafaa kana irratti qaban hundumaa keessatti isa hirmaatu akka inni ta'e kutaa kana keessa argina jechuudha. Jarreen kun jireenya vaakaantii ta'e qaban gooftaa Yesuus Kiristoos kan keessa darbaani. Iddoo kanatti Yesuus Kiristoos fiitiin godhu. Yesuus Kiristoos iddoo kanatti barbaachisu. Yesuus Kiristoos iddoo kanatti impoortantii miti jedhanii waan lafa ta'an hin qaban. Yesuus Kiristoosin invaayitii godhan kottu mana keenya, kottu baay'ee keenya, kottu nuti jiru argame cidha kana irratti hirmaanutti jedhanii. Hubadhaa Yesuus Kiristoos afeeramee dhufe. Yeroo afeeramee dhufu
Yesus Kristus bartoota isaa nama shan haadha isaa Maariyaamiin qabatee ture nama torba irratti jechuudha. Jarreen kun Yesus Kiristoosiin excluding godhe jireenya isaanii irraa. Yesus Kiristoos nu barbaachisa jedhanii cidhicha keetti includii isa godhani. Yeroo Yesus Kiristoosiin includii godhan immoo ati jireenya koorratti access qabaachuu qabdaati jedhanii waan jireenya koo barbaachisu ganama koo galgala koo waan hojjetu hundumaa irratti accessii siifan kennaniitu Yesus Kiristoosiin cidha kana irratti affeeran. Yesus Kiristoosiin cidha kana irratti yeroo affeeranii Yesus Kiristoos hiikaa akka inni kennu furmaata akka inni ta'e jechuudha. Yesus Kiristoos isa furmaata kennu duwwaa utuu hin ta'in immoo moo'uu si keessatti galanii Yesus Kiristoosiin waaman. Obboleettii koo namoota kana wal fuutaniif Yesus Kiristoosiin keessa ammayyuu moo'itu isiniif jira. Ni ameen. Namoonni tokko waaqayyo iddoo kanatti barbaachisu jarreen kun garuu you are very important ati nu barbaachisu jedhaniitu Yesus Kiristoosiin cidhatti waamanii. Problemiin achitti uumamuu isaa itti dhufna. Gaa'ela keessa problemiin hin jiru jettanii walitti dhuftan yoo ta'e an gaa'ela keessa waggaa 14 ture sababa ta'eef leessanii guddaa tokkoon isiniif ta'aniyyuu isinin barsiisa jechuudha. Isin hamma beeku isinitti munan danda'a jechuudha. Gaa'ela keessa rakkinni hin jiru miti. Gaa'elli rakkina mataa isaa dubaatee dhufa. Gidiraa mataa isaa dubaatee dhufa. Gaa'elli immoo Filaadelfiyaa magaalaa jedhamtu ta'anii jaarsoliin dulloo lama arge. Siya tokko natti tola nama jallu bede asosiisu. Jaartii dulloomtu baay'ee dulloomte tokkoo fi jaarsa baay'ee dulloome tokkoon arge. Harka wal qabatanii deemuu iyyuu nagaa gaafadheenanii are you couples ennaan you don't know that we are couples naan jedhan nuyi abbaa manaa fi haadha manaatii naan jedhan. Waggaa meeqaaf wal fuutanii jedheen baay'ee nama dhibadhu. Waggaa 65 wal fuudhee naan jedhan. How many years? Waggaa 65 gaa'ela keessa jiran ennaan maaltu Ameerikaa keessa gaa'ela jiru. Gaa'ela Ameerikaa ofii keessa jedhan qorannaa. Gaa'ela Ameerikaa keessa jiru. Namoonni gaa'ela diiganii deemu. Namoonni waliin dhiifama godhanii maaltu akkasii sin godhe ennaan haati mana akkasaan jedhanii maayisaan naan jedhanii forgiveness dhiifama. Gaa'elli dhiifamaan nu waa jaalama qoleessa. Gaa'elli dhiifamaan nu waa qabame dhabala. Finyoo dhiifamaatu jaayila walitti qaba. Namoota filosofii addaa qaban, namoota ilaalcha addaa qaban, namoota completely different ta'an lamatu walitti dhufa sababa ta'eef isa kana keessatti dhiifamatu si barbaachisa. Dhiifama gochuu danda'utu sirra jira. Kanaaf jireenya keessa koomanii ta'e, ordinary ta'e keessatti Yesus Kiristoos hirmaachuutu sirra jiraata. Waaqayyo waa gargaara. Kutaan kun gara nu barsiisa. Yesus Kiristoos kun jireenya keenya isa ordinary keessatti isa hirmaatudha. Lammaffaa kutaan kun waan tokko nu barsiisa. Yesus Kiristoos isa kakuusaa eeguudha. Maayinni kun promisii isaa kana eegu ta'uusaa kutaa kana gaafatti dubbatu jiru. Maaliif kana bittinaan jechuu dandeessu? Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 50 irratti Naatinaa'el nama jedhamutti Yesus Kiristoos akkas jedhe. Ati yereen isa muka jalatti si argee ajaa'ibsifachaa jirta. Garuu waan guddaa tokko arguuf jirta jedheen. Naatinaa'el immoo qabeela baccidhaa dhufe. Naatinaa'el immoo affeeramee lafa cidhaa gaafa dhufu Yesus Kiristoos waan extraordinary tokko waan namni hin yaadne tokko waan namni kompleksii dhala namaa gararraa ta'e tokko bishaan kun wayinitti jijjiiree kanaatu jiraatti jedheen. Waaqayyo gaa'ela keessa promisii isaa eeguudhaame. Waaqayyo mana keessa promisii isaa eeguudha. Warri booddee wal fuutanis, warri wal fuudhee jirus, warri waggaa baay'ee wal fuudhes Waaqayyo gaa'ela keenyaaf promisii isaa isa eeguudhaame. Obboleettii koo saalaa na yaadadha waggaa 15 dura Waaqayyo waan namni sitti dubbate mana koo keessatti na yaadadha. Waaqayyo promisii kanaaf kakuu kanaaf amma isa manamaadha. Mee ameen. Isiniif isa manamaadha Waaqayyo. Wanta isin yaadne godha Waaqayyo. Kanaaf Naatinaa'eliin waan guddaa nama arguuf jirta. Waan kompleksii ta'e, waan riiziniingii dhala namaa gararraa ta'e. Halleluuyaa. Gaa'ela keessatti Yesus Kiristoos waan riiziniingii dhala namaa gararraa ta'e hojjeta. Ameen. Kana irratti waa tokko dhugaa isinii ba'a. Waggaa 12 irraa mucaan godhadhe. Hospitaala dhaqeennaan haati manaa koo dhukkubsatteennaan haati manaa koo dubbunadhu gaariidha. Maaltu dhalatee jedhee isa booddee amma immoo foondii mana nyaatee malee jettee foondii mana nyaachee jechuudha. Akka foon bitee diimina bitee fidee kenneef nyaata. Sana booddee dhukkubsatteennaan hospitaalatti geesse. Innaan hospitaalatti yeroo geessitanii kun geessinu dhufanii harka qabanii congratulations. Namni tokko cheekii birrii 5,000 erge. Nama who is this person that is nan gaafatina ani
waaqayyoof jiraattennaan waaqayyoo kakkuusaa siif eega mana kee duwwaan godhu ameen. Mee ameen. Tutti keessan ameen jedha. Waaqayyo si soora. Isa booddee nan taa'e immoo namni tokko immoo doolaara 1,000 na ergite nama dhaladhee hin beekne nama jireenya ishee keessatti waa tokko iyyuu hin beekne tokko naaf erginaan birrichi na ergamuu isaa miti. Waa'ee birrii miti. Waaqayyoon birriidhaan meesharii goona miti. Waaqayyoon qabxii qarshiidhaan meesharii goona miti. Waaqayyo garuu waaqummaa isaatiin jireenya keetiif accountability responsibility fudhata. Mee ameen. Taanaan utuu achi abbaatanii qabuu garuu baattanii gaarii. Waliif hin dhiistan taanaan inchii tokko deemuu hin dandeessan. Gaa'ela baay'eetu waggaa tokko hin ayyaaneffatin mancha. Waaqayyo kanarraa sinaa. Ameen. 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 Jireenya gaa'elaa jireenya dhiibamaati. Inni kaan sekondarii. Easy. 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 Sagalee waaqaatti himantu amala keessatti easy. Ati easy. Gooftaan isinaa eebbisuu wantoota. Ameen. Yeroo kana kaatanii jaachisu addana. Abbaan manaa fi haati manaa tokko ta'anii jireenya isaanii wal gargaaranii akka jiraatan gaddi isaan argatu akka isaaniif salphatuuf gammachuuf eebba akka argataniif Waaqayyo gaa'ela dhaabe yookaan uumse. Kanaaf sirni gaa'elaa qulqullaa'aadha. Yaadni isaas qulqulluudha. Warri waliif kakatan abbaan manaa fi haati manaa wal jaallachuuf fi walii isaaniitiif ulfina kennuun isaaniif hin ta'a. Dhugaa walitti dubbachuunii fi adeemsa gaariidhaan waliif amanamanii jiraachuun isaan irraa barbaachisa. Kakuun abbaan manaa fi haati manaa waliif kakatan kun kan hin diigamne ta'uunsaa fi amanamummaa guutuun isaan lamaan irraa akka barbaadamu hubachuun isin barbaachisa. Kanaaf kakuun isin waliif kakatan kun akka jaalala Waaqayyootti akka jalqabamuu fi akka jabaatutti garaa keessan guutuu Waaqayyoon kadhachuun isiniif hin ta'a. Yoo akkas ta'e qofa gaa'elli kun jireenya keessan isa biyya lafaa kanarraa hundumaarra kan caalu jireenya gammachuu fi jireenya qananii qabu isiniif hin ta'a. Hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaan ayyaana isaa fi eebba isaa isiniif haa baay'isu. Ameen. Amma macaafa qulqulluuni waa'ee kennaa jaalalaaf waa'ee gaa'elaa kan nu barsiisu dhageenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka kanatti dhufee jirutti jalqaba ammaatti garuu Waaqayyo dhiira dubartiisuudha. Sababii kanaaf dhiirri abbaa isaaf haadha isaa dhiisa. Haadha mana isaa dhiisna. Isaan lachuus foon tokko ta'u. Egaa isaan lama miti foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin jedhee barsiisa. Maarqos 10:6. Ergamichis immoo walii keessaniif gargaaruudhaaf tokkoon namaa ba'aa ulfaataa walii isaa haa baatu. Akkasittis seera Kiristoos raawwatu jedha. Waaqayyo keenya abbaa jaalalaa guutuu akka isin gammachiisuuf yaada tokkottis guutuu akka taataniif isin haa gargaaru. Isin haa eebbus. Ameen.
jilbeenfachuu bilisi keenya bulchananii bilisi keenya waasuma jabbaatanii waaqayyoon kadhannaa fi lubishananii kadhannaa nu geggeessa. obboleessi koo lammeessan adeemni isaa kaachisa isaa fiiga isaa karaa mataa isaatii hamma ammaatti deemaa fiigaa jiraataa ture. Saaras karaa mataa ishee akkanumatti fiigaa turte. Har'a immoo walitti idaatee walitti dabaltee mana tokko ijaaruudha. Yaa Waaqayyo sirratti hundaanii jireenya isaanii ijaaruudha. Carraa kana kennitee fi yaa Waaqayyo manni kun jireenyi kun gaa'elli kun tidaariin kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan cimeef sirratti kan dhaabatan haa ta'u. Yaa Waaqayyo sagaleen kee nutti dubbateera. Gaa'ela keessas warra turreef warra immoo harka wal fuudhaniifis warra gara fuulduraatti fuudhuudhaa yaadanis hundaa qabtu sagaleen kee nutti dubbateera yaa Waaqayyo. Kanaaf yaa Waaqayyo gocha ati nuu goote yaa Waaqayyo hojii ati nuu goote arjummaa kee jaalala kee yaadachaa kakuu keenya sana haareffachaa akka jiraannu ati nu gargaara. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Yaa Waaqayyo sin kadhadha saara fi lammeessaa jaalala guutuu yaa Waaqayyo eebba gaaraaf eebba lafaatiin yaa Waaqayyo akka dhaggalaa bishaanii kan ta'e eebbaan akka guutu mana Waaqayyo keessatti na deddeebi'an yaa Waaqayyo fakkiina gaarii akka ta'an yaa Waaqayyo eebban akka guutu fireedhaan akka guutu yaa Waaqayyo manni kun jireenyi kun gaa'elli kun tidaariin kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan cimeef sirratti kan dhaabatan haa ta'u. Yesuus Kiristoosiin jettee ameen. Du'aa isaatti dhuftu. Hunda waldaa amantoota kana duratti isin gaafata. Saaraa gaarii harmanaa kee akkasii taatuuf kan isheedhaaf kakuu galtu kana yeroo dhiphinaaf yeroo gammachuutti yeroo hiyyummaaf yeroo soormaatti ishee jaallachuudhaaf kakuu yookaan waadaan galtaare. Eeyyee gargaarsa waaqayyoo. Si Saaraa gaarii fuula hundumaa danda'u waaqayyoo keenyaaf fuula amantootaa kana irratti siin gaafata. Labbeessaa Tuujjoo abbaa manaa kee akkasii ta'uuf kan isaaf kakuu galtu kana yeroo dhiphinaaf yeroo gammachuutti yeroo hiyyummaaf yeroo soormaatti isa jaallachuudhaaf kakuu yookaan waadaan galtaare. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo gooftaa kanaaf abdii kennite raawwadhu. Kakuu gidduu isaaniitti dhaabame yookaan boorfame kana akka hin diigne dubbii isa dubbatan akka fiixaan baasan isaan gargaara. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jettee ameen. Akka keessa walitti rukutaa fi eebba Siin Saaraa gaarii. Siin Saaraa gaarii.
Almanako kanaftatuuf kanan kakusiif galu yeroo dhiphinaaf yeroo gammachuutti yeroo hiyyummaaf yeroo soorumaatti si jaallachuudhaaf amma sin fuudha. Kanas Waaqayyo duratti fuula amantootaa kana duratti nan mirkaneessa. Kanaaf mallattoo kan ta'u qubeelaa kana siif nan kenna. Sarah Gari sin labbeessaa Sochoo abbaa manaa akkanaa taatuuf kanan qabuusiif galu yeroo dhiphinaaf yeroo gammachuutti yeroo hiyyummaa fi yeroo soorumaatti si jaallachuudhaaf amma sittaneeru. Kanas Waaqayyo duratti fuula amantootaa kana durattis nan mirkaneessa. Kanaaf mallattoo kan ta'u qubeelaa kana siif nan kenna. Amma isin warra walii keessaniif ta'uu galtan akka taatan Waaqayyo duratti fuula amantootaa kana durattis maqaa Abbaa kan Ilmaatti kana qulqulluuttis ta'uu keessan isiniif nan jabeessa. Waaqayyo isiniif haa ta'u dhugaa keessan keessa jiraadhaa. Sodaa dubbii Waaqayyo keessa jiraadhaa. Dubbiin Waaqayyo jireenya keessa kan geggeessu. Amen. Romaati kaasee aboo Waaqayyo raawwataa Kiristiyaanaa kanaa kenne akkasumas immoo aboo mootummaa Albertaanaa kenne walitti yeroo isaanii isinii kan mirkaneessa. Amen.
Gammachiis Tuuchoo, Eliyaas Tuuchoo Jabbaatu. Amma kalau itu butuh boleh sekali Yoni itu kena baca perlu ni sertifikat kena Yoni itu kena. Ammas amanachuu keessan isa gadi guddaa qabu hin gatinaa jedha ragalee dubbisa. Ammas amanachuu keessan isa gadi guddaa qabu hin gatinaa.
gaa'ila gooftaan eebbise. Maal akkam bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise. Maal akkam bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise. Maal akkam bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise. Maal akkam bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise. Maal akkam bareedaa gaa'ila gooftaan eebbise. Maal akkam bareedaa gaa'ila Yesuus eebbise. Galatoomi bareeda kanarraan nu geesse bareeda gaa'ila isaanii kana bareeda. Awash Media and Marketing Promotion.